ربين توكيتي دتشي في سمي أومما إتي أومي أكاتا رت أومي بيخ ورا بديد لغو في ورا تلتو دلغو خم أكا إره الدوت عني بيخ أكا ورا بديد لغو إره الدوت يسني بيخ قرو مو ورا بديد لغو هدوسا ورا تلتو دلغو واتك شوفنا في جتشا إره دبرا نبي محمد نجيا في رحمني سرتي هاجراتو كان جاءنا هاجنا ما الربني إسا ربي إسا شكري ربي قلت ربي ذكروا جرتي بلاني سنتين بوتو جاءنا نجيا في رحمني سرتي هاجراتو أن أمو مالته فين أمة تشولي أمة بريدة أمة غاري أمة ناموس قب واتقو نجالة تسن هدو بوچولا هدو الربني إساني أدب هنقب نيجة إيسي ديم أبدا إسن إيسين ديم إسنين جالن إسن ماتي دي إسن لفيخية إسن هوريخية ورخمين بان ور الربني إساني تشوليتي في سمون إساني برنوتا فرأتشو داف إسبيسي قبض أران تنمو سينا أجائباتين قبر إيسي دفه سينا أتتكاهن دقهن سينا قرر سنببهن أكا أمريكان تا أورومو تاتي بيتالات أكا كنادان تا أورومو تاتي بيتالات أما توان خما خداني أولي لكاومو أكام ددتشي سن قباتشو توري تاريخني قداني في سينا قدوني همتي حمزة شي جابر وان الربع إسارة سمون إساياد في دي برئيسي إسنيه مونديب وان خطابان قرقودا خطابان سينا خي سجرو خطابا مكا وج أبتش خطابا خطابي وج أبت ليتين سيدوفي خطابان قرقودا فرنجين كتاب دي قفامتي خطابان قرقودا إسلامني خطابي خي ستيس نجرتي سينان تون سينا أجائباتين كبت دي سيدوفي وري چاينا لخينيا فاري تاتن برنوتا أدى أدى چاينا لخنا رابرتن چاينا لخنا ماتي تاتني لايك غوتاني كا فيديو انتو نما برا گيسو قدو هندگتنا فيديو دنگت داخل ستي دبت ديتين دبره أورومون بكا صديق قودمتين جي أورومو ديني إسي أورومو لفين إسي أورومو چوران إسي أورومو تيفي أورومو والخي سلاك إتي جرا تن غصبراتي وجي والخي سلاك أورومون تن أمو أورومو إتي وماني أورومو دا غافا درو biyya takka hoggaa weerare ni Oromoomse ummata akkasitti Oromaaweetu nu keessa hedduu Oromoon nama miliyoona 60 ja'aniiti yaadan akka lakkoofsa Hamzaa Shee Jaabiritti Oromoon nama miliyoona 40 miliyoonni 20 warra laaqii qabuu fi warra Oromaawe Oromoo qulqulluun miliyoona 40 qofa tanaa hubadda akkumaan isiniin je'e Ameerikaan lafa Oromooti ragaa gurguddaadha wajjin qabadheetiin sii dhufe if duuba si hadeebisu bara 1492 magaafa Isaabeellaan lammaffaadhaa mootii qishtaa turte Ispeen jechuudha Ferdinaandi wajji namni maqaan isaa Kiristoofer Kolombos jedhamu dhalataa biyya Xaaliyaan bara 1492 mootummaa Portugaal gargaarsa gaafate qorataa lafaati mootummaan Portugaal eegadidde booda kara Isaabeellaatii fi kara Ferdinaandi dhufe mootummaa warra Ispeen qishtaa bulchuu turte kara Isaabeellaatii fi kara Ferdinaand hoggaa dhufe gargaarsa gaafate ni gaafatan maaliif gargaarsa barbaadda lafa qoradheetiin ummata lafa kana keessa jiraatu adda baasuu fadha akka isaan jiranii fi akka isaan hin jirre mootummaan Isaabeellaatii fi Ferdinaand bira dhaabbatan gaafa duraa markaba waa xiqqoo fudhateeti barbaada deeme hoggaa barbaada deemu iddoo bahru dhulumaat ja'aniin qaxxaamure bahru dhulumaatiin hoggaa qaxxaamure dachii takka arkeeti deebi'e ummata tokkoon arkee je'een Isaabeellaa fi Ferdinaandiin bara 1493 irratti ummata tokkoon arkee ammallee humnaan dabalachuu fadha yaada jedhu isaanitti hime markaba 27 akka fudhatee deemu isa godhan markaba 27 fudhatee lamada deebi'ee ummata lafa Ameerikaa jiraatu irratti dhaqe ummanni lafa Ameerikaa jiraatu kun ummata kami inni akkuma argaa dura isaan argetti habiyya hindiitiin dhufe jechuun isatti dhagaamte addunyaa tanarraa ummanni hindii wal fakkaatu yoo barbaadde hindiin dhiyootan adda qoqqoodamte
kistaanota biyyi ja'anis dhiyootan adda qoqqoodamte. Taajikistaan, Kazaakistaan, Paakistaan, Kirgistaan hedduu kistaanoonnis adda qoodaman. Hindii fi Paakistaan ammoo akka adda qoodamte namoonni beeka. Hindiin ummanni Hindii fakkaatu addunyaa tanarraa warra adda qoodamaniin alatti nuti ummata Oromooti. Qaceellotti ummata Hindiitii wajji wal fakkaana. Fakkeenya gabaabaa isiniif haa kennu. Footoolee tana laalaa. Footooleen asirratti gartan tun tokko Oromoodha tokko Hindiidha. Takka Oromoodha takka Hindiidha. Yoo adda laalte aadaa isaaniitiin adda baasuu hin dandeessu. Ummannichi jiraachaa ture san Hindiidha isiniin jechaan deemu. Takka Hindiidha isiniin jechuun deemu. Christopher Columbus akkuma dura dhaqee arketti Hindii diimtuu je'ee maqaa isaaniif kenne. Hindii diimtuu miti. Ummannichi jiraachaa ture ummata Oromooti. Ummata Oromooti dhibbarraa dhibbatti. Akkamitti yoo kan jettu taate na jala deemu siifin himaa. Christopher Columbus eega qorannaa san geggeesse as deebi'eetiti xiqqishuma taa'ee du'e bara 15ffaa keessa. Gaafa Christopher Columbus du'u namni maqaan isaa Ameerigoo jedhaniin qorannaa Christopher Columbus geggeesse yeroo gabaabduu keessatti seenaa jijjiiree akka seenaa Christopher Columbus qorate san hundinuu maqaa isaatti deebitu godhee lafa Ameerikaa jedhamtu tana maqaa isaatiin moggaase. Ameerigoo Kooppoos jedhaniin. Ameerigoon lafa Ameerikaa jedhamtu maqaa isaatiin amatuma lama keessatti bara 15 fi waa keessatti seenaa Christopher Columbus guututti maqaa isaatti jijjiiree Christopher Columbus dhabamsiise. Waan hedduu nama ajaa'ibsiisa. Christopher Columbus hoggaanii fi dubbatu yaadannoolee isaa keessatti waan ajaa'ibaa ta'e inni himee dabareetu jira. Maqaaleen ummata sanii maqaa akkamii laata dhiiroo? Asi bakkitti ati Oromoo tahuu isaanii adda baafattu. Maqaaleen isaan baafatanii fi maqaaleen nuti arraan tana qabnu wanni wal dhabuun hin jiru. Christopher Columbus akka gartee yaadannoo seenaa isaa keessa dubbatutti ummanni san bakka 8 qoodama. Oromoon ammoo lakkoofsa 8 seenaa guddaadhaaf qabdi. Mootummaan Oromoodhaa amma 8 jijjiirama. Tana qofaa miti. Aadaa Harargee keessatti 8 ja'aniiti wanni jiru jira. Tan gartee uffata shamarran uffatan. Gosa 8 jira jechuudhaan dubbate. Onendeegoo tokkoffaa Onendeegoo. Onendeegoo wanni ja'amu kun afaan addunyaa keessa jiru keessa yoo barbaadde inuma hin arkattu. Afaan Onendeegoo ja'amu addunyaa keessa yoo barbaadde abadan hin arkattu. Afaan Oromoo keessa jira ani hin dagu. Ani nama hin dagu, ani nama shira dalaguu miti jechuudha. Khallammadaa moohii keenis. Khallammadaa moohii keenis. Moohii keenis jechuun afaan biraa keessatti laatanii argama. Deemaa qoradhaa. Moohii jechi ja'amu afaan Oromooti. Moohii ni beeytana waliin. Moohii keenis jechi ja'amu kana afaan Oromoo keessatti as deebifni haa laallu. Moohii khaasi jechi ja'amu kana moohii keenis akkasi jijjiiran afaan Ingiliffaatti hoggaa deebi'u waan maqaan if jijjiiruuf jecha Muhammad jenna ja'anii Muhammad ja'an isaan waan jijjiiraniif jecha moohii keenis jechuun moohii khaasi jechi ja'amu afaan Oromoo keessaa fuudhame addunyaa guutuu keessa yoo barbaadde afaan biraa keessatti inuma hin argattu. Tana qofaa miti. Sadaffaa Mohaak ja'ama. Mohaak jechuun ammoo moohee jecha ja'amurraa dhufe. Barbaaddee argachuu hin dandeessu afaan biraa keessatti afaan Oromoo malee. Afraffaa Shorkoo gosa ja'amtuutichitti jiraachuu ture. Shorkoo jechuun afaan biraa keessa laatanii jira. Inuma barbaaddee hin argattu. Shoorakoo jecha ja'amurraa fuudhame. Tana qofaa miti. Hedduudha siifiin oofa. Shanaffaa Biibloo gosa ja'amtuutu jira. Biibloo gosti ja'amtu jecha afaan Oromootirraa fuudhamte. Afaan Oromoo keessatti Biiblee waliin ja'a namni. Biiblee jechuun waan takka hoggaa walitti darbuu deeman Biiblee je'eeti darbuu deemu kun itti dubbata. Kaan ammoo jecha biraa isaa deebisaaf dhaablee jecha ja'amu. Akkasitti jecha darbaa ja'amu kanarraa fuudhame Biiblee jechuun.
gosa Bibile jedhamtutu jira tan shanaffaa. Jahaffaa gosa Kumaach jedhamtutu jira. Gosti Kumaach jedhamtu tun afaan Oromoo irraa akka fuudhamte jecha afaan Oromoo akka ta'een si hima. Kumaachoo jechi jedhamu irraa fuudhame. Jechi Kumaachoo jedhamu jecha tokkicha akka Kumaa jedhamu saniin Kumaachoo jennaan nuti afaan Oromootti. Afaan Oromoo irraa fuudhame jechi Kumaach jedhamu. Torbaffaa Bimaan gosa jedhamtutu jiraachuu ture. Bimaan gosti jedhamtu tun fakkeenyaaf afaan Oromoo keessatti jecha Bimaam jedhamu kana yoo kaas deebisnu taate afaan Oromoo irraa karaa uummata Kuush nu fuudha. Uummanni Kuush Oromoo haala kamiin yaamuu turan? Horoomaan jecha jedhamuu yaamuu turan. Horoomaan maan jecha jedhamu kana fayyadamuu turan. Horoomaan jechuun nama jayina jechuudha. Bimaanis jecha Kuushirraa akka fuudhameetu nu gala gosa torbaffaati qabi. Saddeettaffaa gosa Yamaamaa jedhamtutu jiraachuu ture. Gosti Yamaamaa jedhamtu gosoota bilaata beektaa? Gosa Oromoota gaafa san jiraachuu turterraa afaan Oromootti maqaa kana yoo kan deebitnu taate Yaamamaa ta'a. Yaamamaa jecha afaan Oromoo qulqulluu lafa taa'u Yamaam jedhanii jijjiiran. Gosti saddeettanin isin lakkaawwetun uummata Ameerikaa xintii isiitti yookaan dur qabaachaa turedha. Amatoowwan 10,000 lakkaawamu ol dura. Uummanni kun beeksisa isaanii ta'uu bifa akkam. Akkuma Christopher Columbus dubbatetti fakkiin isaanii Hindii fakkaatti. Uummanni Hindii fakkaatu laata dhiiroo eenyu? Afrikaa tana keessa deem barbaadi. Tana qofaa miti dabalata waan ansiin jechaa jiru kana intarneeta keessa seentee laaluu dandeessa. Waa hedduu harkatta intarneeta keessa. Seenaa dhugaa tan lafa jirtu. Waan Hamzaa Shee Jaabir if biraa uumee fidee miti. Akkasin naa quba qabaadhaa. Tana qofaa miti dubbiin ajaa'ibaa ta jirtuutu jira. Ta isin hin hubatin. Uummanni Oromoodhaa Ameerikaa qabaachuu keessatti maqaalee qofaa miti harragaa nuu ta'u. Interneeta gubbaa seentanii Mayo Civilization jettanii ilaaluu dandeessan. Jaarmaya uummanni Oromoo jaare ta'uutu sii gala. Uummanni Oromoodhaa akka lafa Masrii jaare beeyta. Akka lafa Masrii isaan jaaran beeyta laata dhiiroo. Uummanni Oromoodhaa piraayimidii akka isaan jaaran beeyta. Ragaa guutuudhaa wajjin akka uummanni Oromoo piraayimidii tana jaare anaatu si agarsiisa. Yoonii fi ijjitee amanuu dadhabde ijjateetiin laale na wajjin. Ragaa guutuudhaa wajjin akka uummanni Oromoo piraayimidii jaare footooleen ansi agarsiisu tanaatu ragaa sii ba'a. Laali footoolee tana na wajji. Uummata Oromooti kan piraayimidii jaare jaarmee akka piraayimidii san yookaanuu jaarmee akka gartee gaara akkuma amma jaarmee Masriidhaa Oromoon jaaruu ragaa wajjin agartan kanatti Mayo Civilization akka Oromoon jaarratte ragaa guutuudhaa wajjin isiniifin hima. Mayo Civilization akka Oromoon jaarratte jaarmeeni lamaan wal fakkaachuu caalaa maqaa saalaallu Oromoo nama fakkeenyaaf haroo maayaa jetteeti qabdi. Mayo jechi jedhamu jecha afaan Oromoo keessaa fuudhame. Yoom tana qofa dubbiin Profeesar Leon Werner namni jedhamu barsiisaa Yuunivarsiitii Hartford kan ture. Kitaaba inni bara 1620ffaa keessa barreesse deemtee ilaaluu dandeessa. Maqaan kitaaba Africa and the Discover of America jedha. Kitaaba san Google gubbaa argachuu dandeessa. Maal jee dubbata kitaaba kana keessatti akka uummanni Hindii fakkaatu gugurraachi akka xiyyaa fi keetii kun biyya san keessatti jiraachuu ture dubbata. Tana qofaa miti. Uummanni taarikaa gurguddaa turraa dubbate. Itti yaana bara 1678 Manuel Irisco Ebra namni jedhamu kitaaba isaa keessatti akkana jedheeti dubbate. Kitaaba maqaan isaa Antion History of the Mexican kajuu kitaaba kana keessatti akkana jedheeti dubbate. Akka uummanni gurraachi Ameerikaa fi Meksikiyaanuu qabaachuu ture. Uummanni gurraachi qabaachuu ture san uummata kami? Uummata gartee kolonii jala galchaniiti turan. Meksikiyaan biyya jedhamtu tanaa fi biyyootan gurguddoo adda addaatis Biraaziilitti dabaladhu kolonii jala galfatteeti turte. Eenyu uummanni kolonii jala galfate? Uummata Oromoo jedhamu kana. Uummata biraatii miti. Uummanni Oromoo taarika guddaa qaba. Yoom tana qofa? Bara 1775 Francis Christis namni jedhamu
akka ummanni gurraachi Meeksikiyaan jiraachaa ture hindii diimtuu ja'anii isaan wasafuu turan ni beekan. Kalarri keenyaa fi kalarri hindii waa walitti dhiyaatuuf jecha hindii diimtuu ja'anii nu wasafuu danda'an. Waan hedduu nama ajaa'ibsiisaati. Yoom tana qofa Jim Coffin namni ja'amu bara 1660 keessa kitaaba isaa kan Berber American ja'amu keessatti waan hedduu dubbate. Berber American jechuun maal jechuu? Ummanni Berberiyyoota warra lafa Masrii kanarraa ka'ee yeroo dur karaa biyya Afrikaatichi buqqee Afrikaataan keessattichi buqqee tana qofaa miti. Ummanni Berberoota akka ummata keenya ta'e beeka. Berber jechuun gosa takka tan lafa biyya Masrii keessa jiraachaa turte, lafa Aswaan keessa jiraachaa turte, Sudaan keessas jiraachaa turte. Ummanni Berber jedhamu kun ummata biraa isinitti hin fakkaatin, ummata Oromooti, anaa fi ati. Yoom tana qofa namni Muhammad Hisham jedhamu barreessaa taarikaati. Kitaaba isaa Al-Mukhabaraat fi Duwal al-Islaam kitaaba jedhamu keessatti dubbatee ummata tokkootu jiraachuu ture. Ummata akka islaamatti jiraatu yookaanuu heeraa fi seerri isaanii islaamummaa wajjin dhiyaatu. Ummanni kun lafa Ameerikaa jedhamu tana jiraachuu ture je'eeti dubbate. Addunyaa tanarraa amantii islaamaatii wajjin walitti dhiyaatu amantii Oromoo malee inuma hin jirtu. Barbaaddaniiti sin harkattan. Amantii Oromoo malee hin jirtu. Wanni ragaa nu ta'u tana qofaa miti hedduudha. Keessa deemnee fixuu hin dandeenyu. Ammallee gartee Abdulaziz Barzonto namni ja'amuu fi Diyaaneel Daateen namni ja'amu Yuunivarsiitii Kaalifoorniyaa keessatti waa'ee kanarraa hedduu muhadaraa godhaniiti turan. Waa'ee kanarraa dubbataniiti turan. Tana qofaa miti barreessaa Ibraahim Ali Najdi akkana je'eeti dubbata. Daliila godhachuudhaan kitaaba Al-Mas'uudii namni ja'amu kun caalima guddaa fi caalima beekamaa ummanni islaamaa qabu irraa isa tokko. Kitaaba isaa Muruuju Dhahab wa Macaadinu Ljawhar kitaaba ja'amu keessa dhayxee ilaaluu dandeessa. Ni dubbata akka Christopher Columbus faa dura Christopher Columbusii fi Ameerikoo dura amata 500 namni kun Ameerikaa dhaqee arkee islaamummaatti kanneen ummanni Oromoo achi jiraatu san islaamummaa fudhate. Fakkeenyaaf Khashkhash Ibn Sa'd al-Aswadi namni ja'amu kan Ameerikaa qoratee baase. Jechi Ameerikaa ja'amu kun eega Ameerikoon seenaa Columbus Christopher Columbus jijjiire booda Ameerikaan maqaa Ameerikoorraa jecha Ameerikaa ja'amu buqqaafatte. Tana qofaa miti waan nama ajaa'ibsiisaatu jira. Khashkhash Ibn Sa'd al-Aswadi namni ja'amu kun laa tadhiiroo Arabaa. Ummanni Arabaa Araba ja'aniiti fudhatan walaakin laa. Khashkhash maqummaan ja'amu kunuhu afaan Arabaa keessan jiru yoo afaan Oromoo keessachitti deebine malee. Khashkhash maqaan ja'amu kun afaan Arabaa keessan jiru afaan Oromoo keessa ni jira maqaan Khashkhash ja'amu. San qofaa miti wanni gurbaan kun Oromoo ta'uu nuu kannu Khashkhash ibn Sa'd al-Aswadi ja'anii. Maa ma'ana al-Aswad gurraacha jechuun maal jechuu? Aswadii osoo qabu fuudhanii Arabatti galfatan. Tana qofaa miti footoo nama kanaa deemtanii ilaaluu dandeessan. Eenyu fakkaata? Ummata Oromooti fakkaata. Tana qofaa miti seenaan hedduudha. Al-Idriisi namni ja'amu kitaaba isaa kitaaba Masaalik ja'amu keessatti dubbatee dachii guddoo ta'uudha hima. Al-Idriisi jechuun caalima guddaa beekamaadha. Abu Bakar Al-Khallaal kitaaba isaa Al-Hissu ala Tijaara kitaaba ja'amu keessatti dubbatee akkana ja'a niin dhagahe ja'a. Imaam Caamir Ash-Shacbiyyi namni ja'amu kan Kuufatti dhalate kan gartee bara 4ffaa hijiraarraa jechuudha. Kan Kuufatti dhalate ni dubbata jee. Akka gartee ummanni tokko jiraachuu ture. Ummanni gartee dachii guddoorra jiraatu. Kan takkaa rabbii isaanitti hin dilaawin, kan takkaa dilii hin dalagin, kan takkaa badduu hin dalagin, kan gartee rabbiin isaan razzaqu. Tana qofaa miti. Seenaan isinii baasu ta'u seenaa hedduudha. Harargeen magaalaa guddoo addunyaa tana keessatti beekamtu akka isiin jaarte laata beeyta. Magaalaa ilaa hanga arraan tanaa maqaa Hararii ja'amuun yaamamtu. Seenaa ajaa'ibaati. Seenaa tanaas insha Allahu ta'ala qorannaa isii haala cimaadhaan irra gaggeesseetiin isinii baasa.
haga seenaa biraatti walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.